sere sere ofin bulli haweda wata darigada dori sere sere ofin bulli haweda wata darigada tarre lugo mi jugenye rabbi galata tarre lugo mi jugenye rabbi galata tarre lugo mi jugenye rabbi galata sirna adati sirna gadati sirna humnan fudhatanii miti sirna qawweedhaan fudhatanii miti sirna kabajjaan fudhatan abba kularraa kaasee hanga dhufee tarree ga'utti nuti akkatti dhagaa tokko kutii tarre lugo mi jugenye rabbi galata tarre lugo nagangenye 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 rabbi galata abaabiyyan abbaan kayyuu keenya faanti akkasitti farda fe'atee akkasitti bakka ceenyaf godhee harkaan qaba ka jaan ni dhageenyaa matiire haala sanitti odoo waan nagartee kalee dheengaddarraa ammatti geggeeffaman ta'initti karoora sanii teenya faarfanna jechuudha gootummaa isaa sanii. asirratti kan qabataniif aadaadha tolcha horimti qalmusunu kanaaf qalamna dhiiga kan ittiin qabatuuf qaa'ugaa namichi godhe addaan dhufanii addana jabeessi waan jabaatte jalaana baasi jedhaniiti dhiiga horiidhaa kan qalmisan kanaaf qabatan aadaa kadhannaa waa keessa jira. namni muuluu wal gorfadhaadhaa keessa asuufaadhaltu naabusaa keessan tolfadhaadhaa keessa asuufaadhaltu. Oromoon kun akkuma nama wal dura dhalatu sanitti Booranaa bareentu yaa angafa qaba yana kana lallabamee kennama daddachafachoo jedhanii jira bakka sanitti kennama. Tarre misha oh tarre misha dardara minyan debisa abbaa galmummaa ta'uu kiyya kan ibsu oduu kanaaf ani asirratti argamuun kiyya abbaa galmummaa kiyya ibsa. Ciicoo buttaa ka jaamtu jira hodhamee obboleettiin isaa hangaf hodhite waanuma haganaa tana isiin maccuu jechuun baay'isanii kana qabatanii waan jaaniif hooyyoo amayyoo oroboo gajaasun oroboo Ana fiigama taanaa annanii garaa taanaa akka lagaa walitti yaanaa warra duluu wal barbaadu taanaa. Malkaatullu baate karrayyuun bakka irreessaa hunda ka dirqama qabu warra gadaa kana ofirraa qabu jechuudha. Ganna jaa kana isaanuma dirqamee asiin ga'e jechuudha. Inni yoo taphatullee yoo akka bakka shargii rakoo illee yoo gadhuuf of eeggataadha isaan ofirraa laaladhaa suutatti gooba marree dooriyyoo yaa waan nama agarsiisee taphata. Dhugiin geesse qoosan kaloof tee jan hoggaa sirban.
aadaa jechuun eenyummaa ofiiti waan ta'eef eenyummaa ofii gatuun hin danda'amu. Ammayya soo ta'e barumsa soo baratan aadaa ofii gatuu miti waan ta'eef kana beekee dhaloonni aadaa kana kunuunsee dhaloota dhalootatti akka dabarsuuf kaayyoon nuti qabnu.